galanni isaa rabbi kan isaa kaffalu osoo amma Jawaar Muhammadiin jaallannu kana keessa keenya beekanii keessa Oromoo hundaa kana mahabbaa rabbiin jaalala Jawaar keessa kaa'e kan osoo beekanii akka uummata ta'an bar silaa bakka jirutti tokko tokkoon dhufanii bar yeroo tokko qofaan nu ajjeesanu bar silaa yeroo kumaatama nu ajjeesanii bar kuni har'as borus iftaanis waan dubbataa keenya kun Jawaar Muhammadi hafidhahullah wa tawwala Allahu umrahu wa baraka Allahu fi awlaadihi wa zurriyaatihi isan li rabbiin ol isa hakaasu warra isa jaallatu li rabbiin ol isa hakaasu aduwwi isa rabbi irraa haqabu har'as boris salaata keenya keessa guyyaa afaanii soomana qabaataa yeroo hunda rabbi isaa kadhanna kun waaqa magalaa tokko bar kun siigalee wallahi laazim hawaasni beekuu qaba sirriitti lubbu keenya irraa jaallanna rabbiin isa haa eegu